Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtantis naa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan. Egaa kaan obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Isinis akka nagaa taatan abdiin qaban isiniin jechuu jaaladha. Egaa kaarra viidiyoo bareedduu takkaa fi barumsa of keessaa qabdu waa'ee meeshaalee, waa'ee maggaarrajaa, waa'ee xarbeessaa waan ta'e hundumaa as keessatti hin argattu. Egaa ka viidiyoo kanarraa odeeffannoo argachuuf yookaan chaayinaala kanarraa wanta jiru waan qabatamaa jiru waa'ee jireenya wal qabatee waa'ee meeshaalee mana keessatti wal qabatee odeeffannoowwan adda addaa waan gaarii ta'e dhaga'uudhaaf chaayinaala kana sabiskiraayibii godhummaatii keenya taa'ichuun gamanumaan affeerraa kooti warroonni turtiin afaan gootan hedduu tokko galatoma keessattuu qaqqaaliiwwan ijoollee Oromoo jalqabdanii haga ammaan afaan turtan dhugaan isiniin jedha jaalalli koo kabajaan koo onneerraa. Dhuguma ijoollee naamusa qabduu fi kabajaa qabduudha. Hordoftoonni koo tokko mudoo tokko hin qabdan waan isinii baasu jechuudha. Kanaafuu naa jiraadhaa isiniin jechuun jaaladha. As keessatti waa'ee meeshaalee hoggaan dubbadhu yeroo hundaa gorsa wajjin nan dubbadha. Amma waa'ee maggaarrajaa kana maggaarrajaawwan kanniin egaa filannoo ayyaantuu asallaa ni beektu. Ani waaf tokko yoon filadhu baay'ee madaalee itti yaadee ka'eetan filadha. Waanan filadhe san karaa miidiyaa fida. Argitu meeshaalee ani karaa miidiyaa fidu meeshaalee baay'ee nama hawwatanii yoo ba'ullee meeshaalee san fakkaatudha garaagarummaa tokko hin qabu jechuudha. Kanaafuu amma waa'ee maggaarrajaa kanaatittan darbaa. Maggaarrajaan kun baay'ee bareeda. Maggaarrajaa baay'ee bareeduu fi biyya keenya keessatti illee awwaaras haa ta'u biyyi keenya bakka feete jiraadhu hatta Finfinnee yoo jiraatte awwaarri hin jira. Biyya Arabaatti awwaarri hin jira. Ni beektu yeroo yeroodhaan akkamitti maggaarrajaan akka qulqulleeffamu jechuudha. Garuu yeroo kamiyyuu maggaarrajaawwan kun maalinni bareedee ta'a haga miiccitutti haga yookaan qulqulleessitutti jechuudha. Garuu maggaarrajaa kana waan irraa dubbadhuun qaba. Yeroo baay'ee ijoolleen iskiriinshot gootanii maggaarrajaawwan natti ergitan ni jirtan. Maggaarrajaa gubbaarra isa gubbaarraa girgiddaarratti akka hababaatitti fannifame kanarraan dubbachuu barbaada. Amma yeroo kana keessa biyya Arabaa jira eeyyen ni jira. Biyya Arabaatti fayyadamaa jira jira. Oggaa meeqan baranaa fayyadamaa jira oggaa jennee maggaarrajaawwan isaanuu warroonni ammaa isaanuu fayyadamaa jira maggaarrajaawwan kana. Bakka manneen duraanii ni jira. Asitti yoo biyya keessatti ni jira. Garuu maggaarrajaa kana namni barbaaduu dhabuurraa kan ka'e jechuudha. Isa kana yoon jedhu maggaarrajaa jalaa hojjaa isaa kanaa miti. Nawwaddaa hojjaan isaa kun ni jira. Diizaayinii barbaadan diizaayinii kan anatu filate malee baay'een jaaladhaafan filadhe. Diizaayinii kana baay'een jaaladhaafan filadhe. Kanaafuyyuu kan gubbaarraa kana bakki hin gaafanne hin jiru. Yoo hojjisiisten ala sirriitti dhaggeeffadhaa ijoollee. Yeroo baay'ee kan akkanaa kanan natti ergama waan ta'eefan irraa hojjechuu barbaade. Waan kara biraa ganaan dubbadha waa'ee meeshaalee biraa. Maggaarrajaa kanarratti hin xiinxalee dubbadha. Waan hafe tokko funaanuu hin qabnu waan hafe tokko diizaayin olii kun hafee jira biyya keessatti. Dhugaan isiniin jedha. Mana ni bareecha. Tarii girgiddaan isaaniitii fi girgiddaan keenya baay'inaan girgiddaan isaanii akka argitan eessaa isa dheerata achirraa lafa dhaanii caccabuu jira du'uutu jira girgiddaa isaanii keenya garuu girgiddaan baay'ee agasmaraa miti kan dheeratu jechuudha. Kan maggaarrajaan gubbaarraa kun goongumaa bakka fe'e ani beektu kan naashinaaliin seenee gaafadha yeroo hundaayyuu meeshaalee hin jiru. Maggaarrajaan isa hababa faashinii hafeemu naan jedhu. Isaan afaan wanniitiin faashinii hafeemu waan hafeemu hafee jira bar kun garuu yoo hojjisiisuu barbaadde ta'e qabdii kennii hojjisiisii hojjetama Addis Ababaatti hojjisiifamee ni dhufaa naan jedhu wanniidhaan jechuudha. Ajajjiidhaan sii dhufaa garuu maal si fayyada kun ikkoo kan duriiti. Maaliif dhalootadha amma kan hojjechaa jiru dhugaa amma hojii irratti kan hirmaachaa jiru dhaloonni deemee jira baay'ee fagaatee jira dhugaan isin jedha beekamtiidhaan. Bakka naashinaali ta'ee jira dhaloonni jechuudha. Amma yeroo kanatti biyya keenya keessa maaltu deema kan jedhan dafaniit qillib godhanii gabaarratti dhiyeessu. Kanaafuu nus maal godhii funaanna kan gubbaarraa kun amma ani homaa tokko miti. Ani kanan jaaladha isa jalaa kana baay'ee bareeda. Warri bitachuullee barbaada mana keessa wajjin nama fakkeenyaaf mana koo wajjin ni deema jedhee kanan yaadedha jechuudha. Maggaarrajaa kanan qabadhee toosanii dhufe. Amma karaa meeshaaleetti tan darbaa. Kan maggaarrajaa hoonaga kana jedhee akka argaa jirtan algaarra hin dubbadha dursaayii algaan kun baay'ee bareeda. Diizaayiniin kun nu biratti illee hojjetama warroonni barbaadan jechuudha. Piliis viidiyoo haga dhumaa yoo dhaggeeffattan ijoollee waa tokko sin fayyada. Irraan utaalinaa yoo isinii danda'ame viidiyoo dhaggeeffadha. Algaawwan kun baay'ee bareeda. Diizaayiniin keenyadha. Diizaayinii kan hin hojjenna.
xalabachuu dandeessa warroonni barbaadanii bilbila keessaniifan maxxansaa sanaan dura isin jira ammas isiniifan dubbadha jechuudha. Akka argaa jirtan waanan dubbadhu hin qaba. Xarapheezawwan kanniin irratti waanan dubbadhu hin qaba. Akka argaa jirtan xarapheezonni kuni sadi ijoo mana keessatti yoo galchinu meeshaa gorsaadha. Please na dhaggeeffadha. Isin fayyaddi. Ofii kiyyaaf waan anti fayyadameefan. Waan burree ta'e wanniiwwan kunoo alalaawwan adda addaa kan ta'e alalaa hin beektu miti reessa hodhaadhaan hodhamu. Adii keessa gurraachi keessa jira. Arongaadeen keessa jira. Yeloo waan akkasiisa wal keessa makamee hojjetamu. Moomaa manaaf faayidaa hin qabu. Manaaf siimboo miti wanta akkasiisu. Waan hojjisiifamu meeshaa maachii wal fakkaate. Bakka. Already amma bakka biyya keessatti maalinni waan mana kee fakaa godhu. Diizaayinii mana kee wajjin hin deemu. Amma fakkeenyaaf amma soofaan mana keetii wanni daalacha ta'ee ati amma xarapheezaa kana diimaa adii kana hoo galchite mana kee maal godha? Kunoo loon jarri jedhu san loonaat jarri jedhu san akkasii yookaan immoo halluuwwan wal makaa mana keetii siimboo hin qabu. Dhugaanis hin jedhu yoo alaa ol seenanii meeshaan kee maachoo ta'e si hawwata. Garuu maaliif seetan yeroo baay'ee dibdigliq innatti ergama afaan kana dubbadhe waan kana jedhu maal wal makaa sanis amma fakkeenyaaf soofaa diimaa xarapheezaa adii kaan immoo gurraacha waan akka maal wal makaan shaggaa hin ta'u waan filanne san itti yaannee amma fakkeenyaaf ani zim jedhee kunis hin jira siniin jechuu wallaaleetii miti waan isin faana deemu waan mana keenya faana deemu waan wal fakkaatu amma gaadaatti yoo algaa kee isa teechoo kan algaa wajjin hojjetamu xarapheezaa mastaawutii waan akkasiisan gaafa hojjettu kanas immoo wajjin deemaa jettee laalu waan akkasiisan irratti xiyyeeffadhaa isiniin jecha waa'ee kichiniitirraa hin dubbadha amma immoo ergaa kan waa'ee meeshaalee kana dubbadhe kichiniiwwan footoo kaastanii ergitan jirtan waa'ee kichinii ijoo mana eelli beetii yookaan goojjoo beetii gaafa ijaaramu ofiif of kennata kichinii haala kanaan ijaaruun jechuudha. Amma yoo seentan mana feetan naqaa manoota biyya keessatti illee goojjoo beetii jedhamu kan hoo ijaaramu dirqama kichiniin akkanatti ijaaramu ofiif of kennata manni kee jechuudha. Murteessaan mana keetidha yeroo baay'ee ni hawwitu garuu manni kee maal fakkaata kanallee itti waan ta'uu hin qabne irratti of hin dadhabsiisnaa isiniin jechuun jaaladha waa'ee mana keessanii manni keessanuu ofiif of himaa ofiif of kennataa ijaarsaa. Isiniin jedha haga kana ka ergan dubbadhe isin fayyada waa'ee meeshaa isiniin jedha haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti bakka nagaa naa ta'a. Bye bye.